yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 10ffaatti seeraan baradheera. Haa ta'uutii garuu carraa natti ta'ee otuun barnootaan giddu galeetti ta'ee jiru qorumsi maatirikii kutaa 10ffaa waggaa 3 walitti fufinsaan qorameen naaf ta'uu didee qarshiidhaan barachuuf immoo humna dhabeen kanaan miti maatiin koo kanaa ol sin obsinuu heerumii yeroo isaan naan jedhan otuu heeruman barbaadiin heerumatti seeneen haadha manaa ta'een jiraachuun jalqabe. Barnoota koo kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 7ffaatti daree kiyya keessaa sadarkaa tokkootii hanga 3tti ba'a. Akka fedhe yoo ta'e illee dareen ani baradhu keessaa dhiira malee dubartiin kamiyyuu akka isheen na caaltu hin barbaadu. Baadiyyaa qayyabannaan hagas kanatti jiratu hin taane hojii manaa hojii daree kana jabeesseen guyyaa guyyaatiin hojjechuuf na yaala kanuma keessaan barnootaan sadarkaatti ba'e malee qayyabadheen obbolaan koo na qayyabachiisaniin yeroon guddaan naaf itti kenname miti. Haa ta'utii garuu kutaa 7 akkuman gaheen qayyabatan malee sadarkaadhaan miti dareetii gara dareettiyyuu darbuun waan ulfaatuuf barnoonni natti jabaachuu yookiin immoo ulfaachuu jalqabe. Sadarkaan dandeettii koollee mana 10 haga 20tti ta'uu jalqabe. Kanaan yeroon kutaa 9ffaa gahu maatiin koo mana naaf kireessanii magaalatti na galchanii akka hiriyoota koo akka na barsiisaniif kadhannaan bara kana hin dandeenyu bara dhufu garuu midhaanis horiis walitti qabnee siif gurgurree si barsiisna naan jedhanii. Dhugaadha maatiin koo qabeenya guddaa akka isaan hin qabne anumtuu nan beeka. Haa ta'uutii garuu dubartiin barattee eessayyuu hin geessu otuu ilma dhiiraadha taatee sitti wareegnaa kan qabnu baasnee sitti gurgurraa. Haa ta'uutii garuu yoo jabaatte 10tti darbite bara dhufu mana kireeffattee hiriyoota kee waliin ni baratta naan jedhanii. Anis abdii sanaan baadiyyaadhaa marmaareen yookiin immoo deddeebi'een barnoota koo barachuu itti fufee. Qayyabachuun bakka hin jirretti cimuun ni ulfaataati. Dareema keessatti barattuu giddu galeessaa jedhameen otuman jiruu gara kutaa 9ffaatti hin darbe. Kutaa 9ffaa akkuma waadaa naaf galan maatiin koo hiriyoota koo waliin manni nuuf kireeffamee jiraachuun jalqabe. Bara sana gadi jedheen yeroo jalqabaatiif qayyabachuun eegale. Haa ta'uutii garuu barnoonni kanan dur danda'uutiin olitti tattaafadhuun ofiif deebisuutiin olitti natti jabaachaa dhufuu eegale. Edaa afaan Ingiliffaan baay'ee akka inni ulfaatu kana hubadhee kutaa 10 gaheen. As jennaan achi jennaan daree keessatti illee kanan kutaa 9 keessaa dorgomuu gaditti dorgomuun eegale. Qabxiin koo guyyaadhaa gara guyyaatti gadi bu'aa dhufuun dhumarratti immoo maatirikii kan jalqabaa nan kufe. Yeroo kanatti maatiin koo nutti gaddanii kanaafuu hoolaa koo jabbii koo indaaqqoo koo midhaan koo sittiin gurguree jechuun na komatanii deebi'iitii baadiyyaa taa'ii yeroo isaan naan jedhan lakki du'e malee baadiyyaa hin taa'u asuma taa'een bara dhufu qorameen kutaa 11tti darbeen akkan barnoota kootti cimtuu ta'e isinittin argisiisan jedheeni. Yeroo kanatti maatiin koo namni si barsiisu ni jira yoo ta'e taa'uu ni dandeessaa. Hiriyoonni kee intalli abaluu bara darbe waggaa 2 dura maatii ishee dhageessee kan heerumte kunoo jaarsi isaanii gara biyya hambaatti ergee mana akkamii haadhaaf abbaa isheef ijaarte jechuun hiriyoota koo kutaa 7 kutaa 8 keessaa heerumanii biyya hambaatti imalan na gojomaasisuu dhiibbaa akka ani dhiiratti heerumuuf narratti kakaasuu jalqabanii. Ani garuu nan didee. Jaalalleen kiyya sakkanuma mooraa yuunivarsiitii barata waan na tureef akka nani baradhee xumuruuf malee gara biyya hambaatti maluuf gonkumaa naaf hin eeyyamu hin jaallatus. Akkan barnoota kootti cimee haga xumuraatti baradhee fixuuf dhiibbaas narratti uuma. Kanaafis baay'eetti san jaalladha. Kanaan filannoo maatii waan hin qabneef qormaata kutaa 10ffaa
qabsiiseen mana namaa galeen hojjechaa baadiyyaatti otoo hin galiin jiraachaa qayyabachuun eegaleem. Haa ta'uutii garuu mana namaa keessaa maallaqa xiqqootu argama. Dadhabbiinsaa garuu daangaan qabu. Danda'een sanuma hojjechaa waggaa 2ffaa fi waggaa 3ffaa qormaataa maatirikii eeyyaaleem. Haa ta'uutii garuu morri yookiin hidhaan dubbiin maatii koo na milkeessuu didee si'a 3 walitti fufinsaan qabxii na dabarsuu danda'u nan dhabeem. Si'a 3 booddee kanaan booddee barnootatti hin deebi'u jedheen mana barnootaa keenyatti akaa darbadheem. Hiriyoonni koo waliin barachaa turres mooraa yuunivarsiitii seenaniim. Yeroo kanatti tureem ija namaa ija maatii koollee ilaaluun kan natti ulfaateem. Jaalallee koo yeroo sanatti mooraa yuunivarsiitii irraatii eebbifameen egaa anaafis barnoonni hin taane gaafa hojii qabattu kallacha si biraan dhufaa maallaqa mana namaatiin hojjedhe hanga kana nan qabaa jedheen yeroon gaafadhu homaa rakkoon qabu naan jedheem. Maallaqan mana namaatii hojjedhe tarii yoon yuunivarsiitii seene ittiinan of barsiisa. Maatiin koo akka har'a natti ta'an deebisanii natti hin ta'ani. Mataa koo danda'een of barsiisa jedheen dibata shurraabii uffata keessaa tokkollee otoo hin bitatiin walitti qabachaan ture. Walitti qabameeyyuu yoon har'a dubbadhe maallaqa xiqqoo ta'us haa ta'uutii garuu yeroo sanatti maallaqa guddaa ture. Kanaan jaalalleen koo hojii barbaachuu eegaleem. Anis maallaqa hin qabu sanarraatii bilbila torbee lamatti torbeetti wal arginuun akka baay'ee rakkachaa jiru yeroo inni natti himu hireen erguufiin walii galaan maallaqa on of harkaa qabu qarshii 8,000 isaaf ergeen ofirraatii fixee. Innis naannoo baatii 9 booddee hojii argatee akkuma waadaanaaf gale ofitti na waame. Haa ta'uutii garuu baatii 2 qofa ergan waliin jiraadhee booda maatiin isaa maal taateeti intala obbo Abaluu ofitti galchitee ofii keeyyuu reefu barattee hojii qabattaa isa kam ofii nyaatteeti gaa'ela dhaabbattaa amma dafiitii warra isheetti gaggeessii jechuun yeroo satti dheekkaman baatii kana gidduutti walitti bu'aallee waan na tureef na reebee na tumee qarshii 2,000 natti kennee isa hafe maallaqa kee siif hin erganaan jedhee konkolaataarra na kaa'ee gara warra kootti na gaggeessee qaanfadheen heerumteetti bakkan jedhameetii ba'een maatii kootti deebi'een waliin jiraachuu jalqabee. Jibbinsi naniin maatii koo biraa qabu kana jedheen isinitti dubbachuu hin danda'u. Ati naman dhageessuun jedhamaam dhugaadhasi. Tarii karaa kana hinnaaf ta'a laata jedheen maatii koo nan morkadhan ture. Haa ta'uutii garuu jaalallee koo biraa dhufeen maatii koo bira jiraachuu akkuma ni galeen si'a kanammoo gurbaan tokko qeema keenya kan jiraatu sin fuudhaa si fuudheen biyya hambaatti si erganaan jedheem. Dhugaayyuu hin seeneem. Sababiinsaa karaa hundumaatiin abdii waantan kuteef tole jedheen jaalalaan baatii tokko ol otoo waliin hin fixiin mana isaa galeen waliin jiraachuu eegaleen jaarsummaa innis gara maatii kootti ergee ijji maatii koo turtii waggoota hedduu booddee nagaadhaan naaf banamee akka dhala isaaniitti na ilaalanii. Kanaan gurbaan kunis waa of harkaa qaba ture maatii koo gargaaruu gammachiisuu eegalee maatiin kiyya irra deebi'anii akka warqeetti na ilaaluu eegalanii. Gurbaan maatii isaarraa kan dhaale manaa fi lafa ni qaba. Haalli jireenyaa isaa immoo akka nama magaalaati malee akka nama baadiyyaa miti. Motora yookiin immoo dogdoqqee kan mataa isaallee ni qaba. Maarree akkuma maatii koo waliin araarri bu'een ulfaa'eefiin baatii 9 booddee rabbi na gargaaree ilmaan lakkuu ijoollee 2 rabbi guddaan naaf kenne. Kanattis baay'een gammadee. Gaa'elli kun anaaf keessa beekannoodhaan gaa'ela 2ffaadha mitire. Abbaa manaa koof immoo gaa'ela 3ffaadha. Haa ta'uutii garuu gaa'elawwan lamaan kana dura keessa turetti ilmaan hin arganne. Ishii tokko waliin waggaa 1, ishii jalqabaa waliin immoo waggaa 5 waliin jiraataniiti dhala waan dhabaniif ishii duraa ofirraa yeroo dhari'u ishii lammaffaa immoo ati dhala godhachuu hin dandeessu jettee jalaa baqatteetti. Anaaf inni yeroo walitti dhufnu garuu ulfaa'uuf baatiin 3 illee natti hin fudhanne. Kanaan baay'ee na jaallata. Ijoolleen koo erga dhalataniis baay'ee jaallata. Maatii koo waliin illee hariiroo nuti qabnu ajaa'iba ture. Ijoollee koo bira waggaa 1 ergan ture booda jireenya maatii
maatii koo biyya hambaa baheen ilaaluu waan hin barbaadeef jireenya isaanii jijjiiruu waan hin fedheef waadaas waan naaf galeef biyya hambaatti na ergii jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti inni anoo qoteen lafa hamma kanaarraa waggaatti kuntaala hamma kanaan argadha. Waantan dhabe hin qabu. Waantan argadhe immoo qixxeetti suma waliin hin fayyadama. Dubartiin biyya hambaatti dhiirris maatiinis kan ergatu yoo waa dhaban yoo rakkatanidha. Rabbiif haa galatu. Qabeenyi koo akka ati gara biyya hambaa deemtuuf siif hin eeyyamu. Wanta ati barbaadde asumatti siif hin godhaa jedhee na gaafata. Yeroo kanatti ani lakkii deeme malee hin jedhaaniin. Maatiin koo deemuu koo barbaadaniin. Haa ta'uutii garuu otuma kanaan yaadaan wal dhabaa jirru abbaan manaan koo ati mana natti dhiiste deemuu keerra. Maaliif obboleettii kee hin ergitu? Akka darbuu fi kan feetu maatii keef miti. Obboleettiin kee maatii keefaa dabarsitu. Siifillee wanta ati barbaadde siifaa gootu jedhee na gaafate. Yeroo kanatti maatiin koo dhugaayyuu hin seeneem. Anis garaa maduubaan kaayyoon keenya tokkuma jedheen toleen jedhee piroosesii jalqabsiisee obboleessa koo waliin innis Finfinneetti deddeebi'uun obboleettii koof anaaf ishee gidduu dhiirri lama jiruuf piroosesiin xumuramee gara biyya hambaatti imala taasise. Kanaan jireenyi keenya itti fufee waggaa 1, waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 finnee obboleettiin koo biyya hambaa deemtee waggaa 3 xumurtee waggaa 3 booddee gara biyyaatti deebitee jireenyi dhala namaa hinuma beektuutii oliif gadii qaba. Waggaa 3 booddee obboleettiin koo biyya hambaatii yeroo deebitu qabeenyi kaleessa qabnu hir'atee haati manaansaa kan jalqabaa homaa dhallillee gidduu isaaniitti argamuu baatus erga waliin jiraachuu jalqabanii booddee lafa qotisaa inni biteeru horii inni biteeru seera fuulduratti dhaabbachiistee fudhachuun qixxeetti hirachuun walfalmii waggaa 3 booddee qabeenyi ishee harka isheerra gahee nurraatii immoo lamatti ramee. Yeroo kanatti abbaan manaan koos mooraalii dhabee wantoonni hedduunis mana keessaa hirrachuu jalqabanii. Yeroo kanatti maaliif dhiphattaa biyya hambaa otoo hin deemee baatii 6 baatii 7 keessatti sangaa 2-3 siif bituu nan danda'a. Akkuma obboleettii koo piroosesii jalqabde anaafis na jalqabsiisii akka boquun kee gadi jedhe deebiseen ol siin godhaa jedheen waadaa galeefi akkanan isarraatii adda ba'u gonkumaa hin barbaadu ture. Anillee ijoollee koorraa adda ba'uu hin fedhu. Yeroon ani biyya hambaa deemuuf karoorfadhu daa'ima sadaffaallee dabaladheen mucaa dheeraa argadheen baatii 7 reefin fixaa. Haa ta'u jennee walii gallee obboleettiin koos biyya hambaatii dhuftee yaada deebi'uu qabaattus haa ta'uutii garuu biyya gara biraatti jijjiirrachuu waan barbaaddeef baatii 3 qofa boqochuuf kan dhufte asuma biyyatti haftee. Ani garuu viizaan koo naaf dhufee gara biyya hambaatti imala koon taasise. Manni maatii koo fi manni koo yookiin immoo manni abbaa manaa koo garaagarummaan nu gidduu jiru fageenyaan yoo guddate meetira 400dha. Wal keessa ooluun kanuma baratamedha. Rakkoon kan uumame kanaan ture. Obboleettiin koo biyyatti erga galtee booda galgala abbaa manaa koof obboloota koo warra dhiiraa xixiqqoo waliin irbaatanii geessuu fi warreen kaan yookiin immoo ijoolleen koo warri xixiqqoon dhiironni lamaan lakkuun mana haadha koo oolanii achumaa nyaatanii galgala mana abbaa isaanii bira bulu. Haa ta'uutii garuu wanti kun karaa anaaf har'allee ifa hin taaneen abbaa manaa koo fi obboleettiin koo walitti dhufuu eegalanii. Yeroo tokko bilbila kan isaarratti bilbileen isheetu naaf kaasaa. Kan ishee irratti yeroon bilbilu immoo isatu naaf kaasaa. Dhiisee deemeera, dhiistee deemteetti fi kanneen kana fakkaatan deebii yeroodhaaf waggaa 1f naaf deebi'aa turanidha. Hangan biyya hambaa deemee waggaa 1 fixutti baatiidhaan maallaqan argadhu horiitti bitadhu jedheen abbaa manaa koof meezoo sharfee tokko otoo of biratti nan bifatiin nan ergaafiin ture. Waggaa booddee garuu abbaan manaan koo yaada tokko naaf dhiyeesse. Kunis magaala galeen jiraachuu barbaadaa yaada jedhudha. Abbaan manaan koo kana naan jedhee torbee 2 booddee immoo obboleettiin koo ani biyya hambaa dhufuu hin fedhu maallaqa haga ta'e walitti qusadheeraa magaala galeen mana hojii banadheen hojjedha. Atis booddee akka rakkanne maallaqa kee walitti qabadhu. Gurbaa kanatti calluma jettee hin argini amalli dhiiraa hin beekamu jettee gurra na buuste.
obboleettii koodha waan ta'eef isa waliin hariiroo jalqabdeetti isaatiin narraa fudhachuuf gorsa kana na gorsiti jedheen gonkumaa yaanneem. Haa ta'uutii garuu yeroo wal fakkaataa keessatti lamaan isaaniiyyuu magaala galaniim. Abbaan manaan koos magaalattiin daldala jedhe, isheenis magaalattiin daldala jedhaniim. Ijoollee sadan baadiyyaa maatii kootti dhiisanii magaala galaniim. Yeroo kanatti ani erga magaala galtee ijoolleen barnootaallee magaalatti haa baratanii yeroon jedhuuni baadiyyaan maal ta'eeti asitti eenyutu nyaata isaanii hojjetaaf jedhee abbaan manaan koo na dideem. Erga inni magaalatti galee booda abbaa manaa koof yaada kanan dhiyeessee namni wanta sirratti argeeru hin beeku, haa ta'uutii garuu magaala galuun kee waa yaaddee akka ta'e natti himamee jira. Hanga ati baadiyyaatti galtee ijoollee koo waliin hin jiraannetti kanaan booddee maallaqa homaayyuu sittin erguu jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti inni maallaqa naaf hin ergitu taanaan nama ergituu fi kan biraa baafatteetta jechuudha kaa. Jaalalleen haaraa ati baafatte abbaa ilmaan kee sadii kan siif caalu yoo ta'e maallaqa natti hin ergiini. Ana waliin jiraachuu yoo feete garuu akka dur ergitutti naaf erginaan jedheem. As otoon qabu achi otoon qabu yaada mataa kiyyaan baay'ee otoon walitti bu'u dhuguma kan na jaallatu yoo ta'e maallaqa koo otoon taane anaan fedha jedheen akkaawuntii haaraa maqaa abbaa kootiin bansiiseen maallaqa koo achirra naquun eegaleem. Yeroo kanatti ture maatiin lamatti kan qoodameem. Abbaa koo irratti akkan ergaa jiru yeroon isatti himu abbaa kiyyaan maallaqa fidaa jechuun rakkisuun eegaleem. Yeroo kana abbaan koo buukii mana baankiitii kennamee fi kukkutuun haga barbaadde ofii ishee haa naqattu, hattaniis sobdaniis maallaqa mucaa koo fuudhuun dandeessani, hojii keessan immoo anumtuu bira gaheera jedhee isa dideem. Yeroo kanatti obboleettiin koo jireenyuma sirrii soofaa, tiivii, siree bitattee magaalatti abbaa manaa koo waliin jiraachuu jalqabdeem. Jiraachuu jalqabuu qofa otoo hin taane ulfoofteefi yeroo ulfa ta'uun ishee irratti mul'achaa dhufu firrii fi namni maal naan jedha jedhanii lamaan isaaniiyyuu magaalaa Finfinnee kan qaban gurguranii dhufaniim. Deessee torban lamatti obboleessi kiyya hangafaa eessaa akka inni dhaga'eeru hin beeku dhugaa jirtu kana hunda hiikee anatti himeem. Obboleettiin koo sodaa tokko malee abbaa manaa koo waliin jireenya eegaltee gaa'ela dhaabbattee daa'imas deessee fi waliin jiraachuu eegalteem. Haga naannoo baatii 6 baatii 7 maal akkan dabarse nama mitii anumti mataan kooyyuu hin beeku. Baay'ee na dhukkubaa nagaa dhabaan ture. Waan hin godhuuf waan hin dhiisu, waan hin qabuuf waan hin gadhiisu bitaa bitaachaa natti galeem. Jireenyi isaaniillee jireenya gaarii akka ta'e namoota biyya koo tokko raatii dhagahee gubachuun eegaleem. Yaa Rabbii dhugumaatii teessoo keerra ni jirtaayii jireenyi ilmaan namaa yeroo akkana ta'u ni ilaaltaayii. Akkamitti namni safuu dagatee obboleettiin ofii qaanii tokko malee abbaa manaa obboleettii ishee waliin jiraatti. Kanatu kan dhokatee sagaagaluufoo safuu jennee isa gaa'ela ta'uuf immoo maalaa jennu jedheen halkaniif guyyaa imimmaan koo gara samiitti ol facaasuun eegaleem. Naannoo magaalaa Finfinnee hedduus hin turre gara magaalaa aanaa godina keenya jiru tokko gara biraatti jijjiirratanii ofii baajaajii bitatee hojjechaa obboleettii koo jiraachisuu eegaleem. Waggoonni yeroonis lakkaa'amama dhufanii bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti otuman biyya hambaa kana keessa jiru oduun haaraa tokko namoota biyya kootiin gurra koo keessa bu'aam. Kunis abbaa manaa koo kan ture obboleettii koo kan fuudhe harkuma obboleettii kootiin summii yookiin immoo marzii nyaachifamee hospitaala akka galee fi isheen otoo of ajjeesuuf jettu funyoo kanarraa kutan inni garuu akka lubbuunsaa hin horoofne barreeffamni haala jireenya isaaniillee natti himu dheeraan barraa'ee hirribaa yeroon ka'u nan argeem. Yeroo kanatti kallacha maatii kootti bilbiluun maaloo obboleettii koof deemaa dhaqqabaa lubbuu ishee balleessuufidha, nuufillee miti dhala isheef jettee haa jiraattu jedheen isaanitti himeem. Yeroo kanatti obboleessi koo motora qaba. Motora yookiin immoo dogdoqqee isaatiin gara aanaa sanaa bariidhaan deemuun haala obboleettii koo yeroo laalu daa'ima bakkeetti dhiisanii innis hospitaala seeneera, isheenis hospitaala seenteetti. Obboleettiin koo abbaa manaa koo narraa fudhattee hin ga'u jettee
amma immoo lubbuu isaa baasuuf jetti. Isheen guyyaa lama hospitaala ciiste. Inni immoo torbee lama hospitaala ciisee har'a bor ni ka'a jedhamee maatii isaa waliin eegamaa jiru lubbuun isaa addunyaa kanarraatii darbite. Isheen battaluma waan amanteef isaatiin ajjeeste ofillee ajjeesuu akka barbaadde poolisatti waan himteef poolisni qabee battaluma mana hidhaatti galchee. Abbaan alangees ishee himatee hidhaan waggaa 12 isheetti murteeffame. Obboleettiin koo mana hidhaa galte. Bara 2017 anis hojjedhee dadhabeen turtii waggaa 6 booda gara warra koo maatii kootti deebi'een ijoollee koo barsiifachuun eegalee. Ijoollee koo qofa otoo hin taane daa'ima mucaa koollee ijoollee abbaa tokko arfan bakka tokkotti guddisuun eegalee. Haa ta'uutii garuu haga har'aatti obboleettii koodhaan mana dabaa deemeen ishee gaafadhees ishee ilaalees hin beeku. Nagaa ta'uun ishee qofti anaaf gahaadha. Otoo isheen filannoo dogongoraa kana jireenya ishee keessatti raawwanne ta'e maatiin koo sin jeeqamu, jireenyi ishee sin jeeqamu. Namni kunis lubbuun isaa addunyaa kanarraatii hin darbu ijoollee isaaf jedhee ni jiraata ture. Beeknees otoo hin beekiinis miiraanis itti aannees wantoonni goonu cubbuu fi irra darbaa kan hawaasni hin jaallanne yoo ta'e ni oola ni bula malee gatii otoo nuun kaffaliin hin oolu. Maaloo adaraa keessan waan hawaasni duudhaan, aadaan, safuudha, uumaan, uumamnis hin jaallatu jedhe isinis hin jaallatina. Yoo darbitanii kan keessan kan hin taanetti kan fayyadamtan yoo ta'e jireenya mataa keessanii akka obboleettii koo dhabuu ni dandeessu. Obboleettiin koo anarra dachaa meeqa bareeddu. Maatiin koo erga anarraatii abdii kutanii ishee irratti abdii kaawwatan kunoo dhumni ishee umurii jiraachuu, umurii hojjechuu, umurii milkaa'uu, umurii ilaalamuu qabdu mana adabaa keessatti rakkachaa jirti. Kanarraatii Rabbi isin haa oolchu. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee turtii yeroo dheeraa booddee seenaa haaraa isiniif qabadheen dhiyaadheera. Yeroo yerootiin sababa dhiyeessuun isiniin illee akka inni nuffisiise nan beeka. Haa ta'uutii garuu jaalladheen akka hin taane akka isin naaf hubattan hin barbaada. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun akkuma yeroo kaanii na bira dhaabbadhaa jecha qophii seenaa gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.